والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد كبجمتوتا أردفتوتا كينيا الحمد لله رب العالمين كنو يرو أما مقالا جمّا مسرا أبا جفارين كيزت رقمنا مسرا أبا جفار موتي أبا جفار سلطان محمد بن داود وقاد باندورا كان كيف ترن عرقنو بلوان كينيا عدا وجنين زيارات وفري أهي ترقمنا جرّا أني يو أتي تأرجمو واتوكدو كأمتك كينيا ورا أسنجرف أكهوبت ترواي مثلا كان عارف أبا جفار جواب اسم التمور باريتي أبا جفار رحمه الله بركو أصدق شنتمي لما أبا إساني أبا قمولي رافي هذا إساني قميتي راكن ألتن يوتو أبان قمول أبان إساني موتينجل كبا يشورا أبا جفار اندورا كنتورن بركو أصدق ترباتمي شن غرا آخرات يودي منو تلون يوكان محمد بن داود يوكان أبان جفار أبا قمول waggaa 15 turani saanii waggaa 15 turani abbaan irraa du'e waggaa 15 irratti waan ijoollee ta'aniif sulxaana abbaa isaanirraa dhibba guutuu waan hin fudhanneef haadha isaanii guumeetti wajjin ta'aniitu biyya kana biyya jimmaatiif naannoo jimmaa bulchaa turani waggaa 3 jechuudha gaafa isaa waggaa 18 qaqqabanu gaafa isaa waggaa 18 ta'anu guutummaadhaan guutuutti sulxaanaa fi mootummaa guutuu fudhataniiti jimmaan bulchaa turan jechuudha gaafa waggaa 18 guutan waggaa 18 irraa kaasee gaafa isa abbaan du'an bara 1875 irraa waggaa 1878 hanga bara 1933 biyyattii kana naannoo jimmaa kan bulchaa ta'an yoo ta'u maqaan isaanii maqaan abbaa jifaar tulluu jedhamanii waamu turan akka biyyaatti tulluu jechuun dheeraa waan ta'an jennaan kiiloo meetira kan meetira lamaaf seentimeetirii 10 waan ta'aniif dheerinni isaanii waan guddaa ta'eef maqaan isaanii tulluu jedhee waamamaa ture kan biraa maqaan isaanii maqaan islaamaa Muhammad ibn Daawud jedhamanii waamu ture abbaan jifaar maqaan isaanii kan kabajaa immoo abbaa jifaar abbaa gommal jedhamanii beekamu ummata biratti akkuma isin ummanni bal'aan ummanni biyya keessaas biyya alaas kan amma maqaa isaanii waamu abbaa jifaar abbaa gommal jedhee waama garuu maqaa adda addaa akka qabanu warri seenaa nutti himu masaraan isaanii kun kan amma nu jirru kun jireen kun jechuun amma yeroo amma magaalaa Jimmaa irraa kiiloomeetirii 7 kan fagaatu yoo ta'u hospitaala Jimmaa irraa immoo kiiloomeetirii 3 dha bootaan kun istiraatiijikii waan ta'ennaan tabbarra tulluurra waan ta'e jennaan abbaan jifaar asitti masaraa isaanii ijaaraniiti ummata kana guutuu asii gara limmuutii kan dhufu gara kafaatii kan dhufu gara guumaatii kan dhufu waa hunda asirra ta'aniiti kan isaan hogganu kanaafiyyi iddee tabbaa kana filachuu danda'an jechuudha masaraan kun yoo ijaaramu baajetni itti ba'ee baasin itti ba'ee yoo dubbatan warri seenaa warqii kiloogiraama 400 doolaara Awustiraaliyaa yookaan mantareeza 65 kan itti ba'e yoo ta'u kan akka hii tolchee dura bu'ummaadhaan kan ijaare mahandisii hindiirraa kan dhufe tinker kan jedhamu mahandisii hindiiti kan kana ijaare jechuudha masaraan kun kan ijaarame akka itti bareedee ijaaramee jiru bara 1870 kan akkanitti ijaarame jechuudha masaraa kana keessatti yoo ilaalle waan tokko yoo dubbanne masaraa kana keessa kan jiru maalini masjida ummataati kan jiru akkuma fuulduree keenya itti mul'atu masjida ummataati kan jiru itti dabalatee masaraataa keessa masjida maatii kan maatiin isaanii itti sagantu jira masjidni kun kan dhiiraatiif kan dubartii walitti qoodamee dhiiraafis dubartiidhaafis adda adda ba'ee masjida as ture kan biraa masaraa kana keessa kan jiru iddoo dubartiin itti qaraatu iddoo dubartiin qobaatti itti qaraatuu fi iddoo dhiirri qobaatti itti qara'u kan jiru yoo ta'e amma yeroo masaraa kana seennu masaraa kana jalqaba balbala isaarra kan jiru maalinni laa ilaaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan jiru achirratti katabamee jira masaraa kana fuulduree balbala isaa irratti jechuudha achi itti aansuudhaan laa ilaaha illallah gaditti Abubakar Umar Usmaan Ali jedhanii asitti masaraa kana barri isaatti balbala isaa fuulduree barreeffamee jira akkuma beekamu kan isaa irratti barreeffan keessatti Kumaini Muhammad ibn Daawud garba rabbii yeroo kuma kan ta'e jechuun irratti barreeffatanii jiru abbaan jifaar abbaan keenya sultaanni jimmaa beekamaan as ta'aniiti gaa ummata muslimaa alamarra jiru guutuu kan kaddamaa turan as ta'aniiti ulamoonni kan keenya ba'a irraa lixa irraa kaaba irraa kibba irraa rakkatanii iddee galan dhabanii yeroo aseewwan rakkisan sana ummata kana walitti qabataniiti as ta'anii ummata muslimaa Itoophiyaa keessa jiru guutuu as ta'aniiti kan isaan gargaaraa turan gariidhaa lafa kennanii gariidhaa baajeta kennanii
غري فوسيسني غري وان بربادو ندغوتتني علمين اسجم الرا اثيوبيا غوتوتي اكبا بلتاتو كان قولان استانيتو اتدبلت ابان جفار ربي تعالى حاجالته ربي رحمة إسالي فاقولوا أستعنيتي أمة إثيوبيا أمة مسلمة جروف حرم فندرت كعبة فندرت ميتي إبسني قفا كابرا كم فقاتو أستعني من قدا وقفي قدا كرجانا أباجي فار أستعنيتي كان قفا أصوهن تاني أباجي فار حرم كيسا فرأتني أكم إجارني مدينة الراس أكا فرأتني هندبة ما مدينة رفأتني إجارني تراني يوكان الدي فرأتني تراني هاتو إتني إجارني بوتاسون كان براتي إرجنما أقصى فلسطين كرسي إرالي بوتا أكا فرأتني سيناني لبتا تريتشو كان هند كان دلقاتوراني فأجتاتوران أبان جفار أسمى مسراء إساني كذا تعنيتو ربي رحمة إساني فاقروا يرحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء نوي في سلاما الرابا جفارف ربي رحمتها كنو في نوتي المان إساني وقاربتكم بودا يورفنوس سينا إساني كان أكيد جبسيني سينا إساني كان ديبفني نوتي واي أمة مسلمة كان أمة كينا هدو بريتشني هو تشوفي أمة برابرسيسو كان قمنو نور المان إساني أكجرو سيادة شيش بربادتي كنوت أما كانوا إلى لا جرو بلبلينو إلى لا جرو كن أكما إسنتمي لا إله إلا الله محمد رسول الله جرا صلى الله عليه وسلم وشي قاسد أبو بكر عمر عثمان علي جريتي السلطان محمد بن داود جامع كانت برفمه كمال إني كن كايو إساني سجنتا إساني تيفي وإسام بلسو بربان أكته أسمى سينارو غريبة كوبودا أسمى بري إساني رتب البل إساني رتب ملسا كنا أرى زيارة أفنيتي جباو مان إسني تيفو بربانيتي يروبنا إن شاء الله تعالى بلنا سينا كينيا سينا باجفار إسني تيفو يلا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته